Sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa guyyaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guutummaa Oromiyaa hundaatti Oromoon sagalee tokkoon dhaadannoo isaa itti dhageessisedha. Isa kana immoo adda durummaadhaa fi abbummaadhaan waamicha kan godhee adda bilisummaa Oromoodha yeroo sanatti jechuudha. Ergasii kaasnee waggaa waggaatiin guyyaan Sadaasa sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaadha. Waggaa waggaatiin kabajamaa fi yaadatamaadha kan inni jiru hanga har'aatti jechuudha. Egaa torban kunis guyyaa itti yeroo guyyaa fincila diddaa gabrummaa Sadaasa sagalitti yaadannudha. Yeroo itti yaadannu kana keessatti immoo kanneen guyyaa ayyaana guddaa kabajamaa kanaaf sababa ta'anii eeruutu nu barbaachisaa. Kanneen wareegamanii ofii isaaniidhaaf fi biyyeeffatanii dhaanuuf immoo akka nuti afaan guunnee teenye afaan keenya dubbannu eenyummaa keenyaan boonnu warra godhan keessaa kanneen adda durummaatiin waan kana keessatti hirmaachuudhaan wareegaman keessaatii namoota muraasa maqaa dha'uu danda'a. Akka fakkeenyaatti Nuunaa Xilaawun, Alamaayyoo Garbaa, Gaaddisaa Hirphaasaa, Jagamaa Badhaanee, Dirribee Jifaar, Shibbiruu Damisee, Simee Tarrafaa, Yaasiin Muhammadii fi Lalisaa Waggaarii warri kun namoota muraasan akkasumatti sammuu keessatti qabadhee jirudha. Kanneen hedduu isaanii kana kan caalanii wareegamaniiru achi buuteen isaanii dhabameera. Kan lubbuudhaan jiranis immoo hin jiru arra. Yeroo fincila diddaa gabrummaa jalqabu kan Sadaasa 2005 sana eebbiseessa turte. Waan si ajaa'ibu an yeroo sana barattuu elementariin ture akkan dhageedhaa fi akkanii seenaa dubbisettudha. Gaafa sana yeroo addi bilisummaa Oromoo labsee os keessatti qooda hin fudhanne akkaan dhageetti marsaalee hawaasaa irraa akkasumas immoo seenaa Oromoo gaafa dubbisu keessaatii waan hin argadheedha. Ergasiinitiin gara sanatti dhufe. Mee sochiin fincila diddaa gabrummaa sun daran bal'ataa dhufe waanuma beekamaadha. Akka quba qabnutti immoo erga qeerroon bilisummaa Oromoo hundeeffame hirmaannaan keenya keessatti guddaa akka turee fi achirraa kaatee ifatti qaamaan keessatti hirmaattee qooda adda addaa kennaa akka turtedha kan dhageenye. Jirraa akka sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaattee hojjechaa akka turte namoota adda addaa waliin akka turtedha kan dhageenye waan sanarraa gaabbaabinaan beeksisu. Ayyee galatoomii jaalmurataa. Akkuma beekamu qeerroon bilisummaa Oromoodha kan inni hundeeffame eebila 15 bara 2011dha. Hundeeffama isaa keessatti illee qooda hin fudhanne garuu namoota muraasa sana keessatti qooda fudhatan waliin qaamaatiin wal argeen jira, waliinis hojjedheen jira. Qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoodha bu'aa fincila diddaa garbummaati. Jalqaba fincila diddaa garbummaa taanee kan dhufedha. Akkuma ammarraa dubbanne fincilli diddaa gabrummaa kan inni labsameef kabajamu kan inni eegalee ifatti bara 2005 yoo ta'u bara 2011 keessa immoo qeerroo bilisummaa Oromootu hundeeffame. Innis akkaataan itti hundeeffame qeerroon bilisummaa Oromoo daran jabaachaa bifa jaarmiyaatiin sochii dargaggoota biyyaalessa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan qeerroo jedhuun akka hundeeffame ga'ee guddaa kan taphatee fincila diddaa gabrummaa kan Sadaasa sagal bara 2005 irraa eegaleeti wal qabatee adeemsisaa jechuudha. As keessatti Sadaasa 12 bara 2015 immoo guutummaa Oromiyaatti gara fincila xumura gabrummaatti ce'e fincilli diddaa gabrummaa. Achi keessatti bu'aa dhufe bu'aan fincilli diddaa gabrummaa fide keessatti qeerroon ijaaramee hojii qabsoo sanaa dhufee Oromiyaa guutummaa keessatti hojii isaa eegale. Ani gara kanatti kan itti makamee tuutaa
qeerrootti kan hin dabalame bara 2014 jechuudha. Sagalee qeerroo bilisummaa Oromootu hundeeffame bara sana. Sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kanaa kan hundeesse yeroo sanatti Abdii Xurunaati. Akkasumas immoo namoonni isa waliin jiran hin jiru jechuudha. Isa waliin wal qabatee qaamaan kan walitti dhufnee waliin hojjechaa turre immoo gaazexeessitoonni hin jiru jechuudha. Yeroo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo waliin hojjetaa turre sana keessatti kan akka Hariiroo Jolgoofaa wajjin hojjechaa turre, Biiftuu Ganamoofaa kanaa wajjin hojjechaa turre. Akkasumas immoo yeroo qeerroon bilisummaa Oromoo kun sagaleen isaa kun darbaa ture kanatti immoo gama biraatiin wajjin hojjetamaa ture. Aartistoonni Oromoo gara warraaqsa gara fincila diddaa gabrummaa fi akkasumas immoo wallee warraaqsaa akka hojjetaniidhaa fi achi keessatti wal qabatee deemaa ture. Wanti kun wal duukaa deemaa ture yeroo sanatti. Gam tokkodhaan wallee warraaqsaa karaa weellistoota Oromoo kan akka Addisuu Kaarrayyuufaa, kan akka Kadir Martuufaa, kan akka Jaafar Yusuffaa, warri kun kan akka Shukurii Jamaalfaa kun weellistoonni kun egaa wallee warraaqsaa kana qabatanii ka'anii nuti immoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qabannee kaanee fincilli diddaa gabrummaa sun dhufee fincila qeerroo dabalatee uummata Oromoo qonnaan bulaa barattoota barsiisaa uummata Oromoo cufaa hirmaachisee jechuudha. Humni kun egaa wanti isa dhaabu hin turre yeroo sanatti tokkummaan jira. Caasaadhaan hojjetama wanti hundumtuu. Caasaan gubbaarraa adda bilisummaa Oromoo irraatii gara qeerrootti gadi bu'aa. Qeerroon immoo caasaasaaf jirutti dirqama isaa kennee hojiin hojjetama. Hojiin yeroo sana immoo hojjetamee daangaadhaan gad daangaatti bahamma kibbaatti kaabaamma dhiyaatti hojii boonsaan hojjetamee qeerroon injifannoo galmeessee jira. Injifannoo yeroo sanatti argame keessatti waan nuti itti boonnudha. Injifannoo argameetiin akka fakkeenyaatti dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoodhaa Eertiraa irraatii gara Oromiyaatti galuu injifannoon qeerroon argateedha jechuudha. Lammaffaa irratti Impaayera Itoophiyaa hundeedhaan akka buqqa'uudhaaf shoora guddaa kan taphatee uummata Oromoo dabalatee qeerroo bilisummaa Oromooti jechuudha. Yeroo sanaa dhagaa baatirii qeerroon keenya taankii fuuldura kan dhaabbatee harka isaa duwwaadhaan falmatee falmaa geggeesse sun immoo kaayyoo qaba. Kaayyoonni tokkoffaan haqa uummata Oromoo badde deebisuudha. Inni lammaffaan Oromiyaa walabaa ijaaruudha. Inni sadaffaa hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Haa ta'u malee adeemsi kun dhufee bara 2018tti gufateera. Haala kamiinii maaliinii maaf kufatame kan jedhamu achi keessatti beektota keessaas aktivistoota keessaas wanti burjaajii uumu wayii tureera yeroo sanatti. Akka fakkeenyaaf kan isii kaasuu danda'u wanti uummanni Oromoo xiqqoo yeroo sana siyaasa kana keessatti hubannaa xiqqaan siyaasa sana keessatti wanni akka burjaajii wayii uumee ture yeroo sana kan yaadadhu. Namoonni tokko akka dhuunfaatti jireenya dhuunfaa isaaniidhaaf bilisoomneerra yeroo jedhan sanatti uummata Oromoo garuu hin bilisoomne arrallee gabrummaa jala jira. Kan akka fakkeenyaatti siif kaasuu nan danda'a. Humna TPLF biyya sana keessatti hidda isaanii lafa keessa gadi diriirfatanii uummata Oromoo itti taphataa turan sana raasee urgufeetu akka inni gara Maqaleetti deemuu godheera. Inni kun injifannoodha. Injifannoon kun kan walooti. Kan qeerroon fide, kan uummanni keenya fide, kan dhaabi keenya adda bilisummaa Oromoodhaa adda durummaadhaan dirqama kana uummatatti kennee, qeerrootti kennee, nutti kennee, nuti immoo ofitti fudhannee irratti qabsoo goonee injifannoo boonsaa sana arganneerra.
fincilli diddaa gabrummaadhaa yeroo jalqabaadhaa fi giinciittidha kan inni dho'e. Yeroo sana nan yaadadhaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo gaazexeessummaadhaan hojii sana hojjetaa jira. Bara 2014 sana shamarree jalqabaa ta'eeti ani yeroo jalqabaadhaaf sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo hojjechuu kan hin jalqabe. Bara 2014 yeroo jalqabaaf jechuu godha. Yeroo sanaati kaasnee neetworkiin caasaan keenyaa amma Sudaanitti, amma Keeniyaatti, amma Sumaaleetti diriiree jira caasaan keenya. Caasaan keenya wal dhaggeeffatee yerootti diddaan itti fufu yerootti hiriirri mormii geggeeffamu yeroo garaagaraa sagantaa garaagaraa kan mataa isaatii qaba. Sagantaa kana kan baasu qeerroo bilisummaa Oromoo ture yeroo sanatti. Yeroo tokko wanti nama ajaa'ibu marsaalee hawaasaa kanarraa gaaffileen garaagaraa rookaan natti mul'ata. Abbaan qeerroo eenyudha kan jedhamutu yeroo baay'ee mul'ata. Garuu isa kana akkamitti akka namatti himtu rakkisa marsaalee hawaasaa kanatti. Garuu abbaan qeerroodhaa adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo immoo kan uummata Oromooti. Adeemsichi akkasittidha. Kanaaf gaaffiin kun baay'ee marsaalee hawaasaa kanarratti gaaffileen kun baay'ee namoota rakkisaa tureera. Namoota xiqqoo itti dhiyeenyaaf bilchina siyaasaa hin qabnee fi abbaan qeerroo eenyudha gaaffiin jedhamu kun yeroo ka'aa turetti na ajaa'ibaa ture. Taa'ee ilaalaan ture. Garuu akka carraa ta'ee guyyaan isaa yeroo ga'utti akka carraa ta'ee guyyaa kana argadhee dubbachuu kiyyaattiif anuu dangammada. Maaliif yeroo sana kan beeknu dirqama kan nutti kennu adda bilisummaa Oromoodha. Caasaa keenyaatiin hojjenna. Hojiin hojjetame sun garuu yeroo sanatti lafti Oromiyaa bal'oodha. Miidiyaa guddaa uummata Oromoodhaa madaalu yeroo sanatti hin qabnu ture. Qeerroon bilisummaa Oromoo ofiisaaf iyyuu of dhoksee humna xiqqaadhaanis namoota muraasaatiinidha kan hojjetamaa ture. Sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kan hojjetan jechuudha. Yeroo sanatti miidiyaa guddaan waa'ee qeerroo kana waa'ee uummata Oromoo kana gabaasu hin turre. Ergasiitidha erga miidiyaaleen garaagaraa kan isaan banamanii jiran kun ergasiitidha yeroo sana kan jiru sagalee bilisummaa Oromoo kanatu ture. Ergasiitii OMN fi ONN baname miidiyaaleen qabsoo jechuudha. Ergasiin kan itti fufee baname. Yeroo sanatti gaa qabsoon qeerroon geggeessu suni namuma hunduma abbaama isaaf mijataa ta'eetu deeggarsa godhaa ture. Uummati Oromoo dabalatee jechuudha. Deeggarsa godhaa turanii waa'ee qeerroo kanas nama dhuunfaanis bilbilaatiin waraabaniitu marsaalee hawaasaa kana kan akka yuutuubii irra sin facaasu kan akka feesbuuka kanarra sin facaasu akkasitti faca'aa ture. Nuti immoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo miidiyaa keenya irratti yuutuubii keenya irratti hordoftoota hedduu qabna yeroo sanattuu yeroo namoonni baay'een miidiyaalee hin hordofnettu iyyuu hordoftoota 100,000 qabna turre yeroo sana. Sanarrattidha kan nuti tamsaasaa turre sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kanaafuu qabsoon waa'ee maartir pilaaniin suni akkuma quba qabdu weellistoonni Oromoodha. Yeroo sana yoo yaadatte waa'ee Minilik Xuqursaa sana Shukuriin Jamaal akkaataan itti sirbee uummata Oromoo dammaqsee yaadatta. Jaafar Yuusuf akkaataan waa'ee lafa Finfinneedhaa dhedheetu waa'ee lafa Oromoodhaa saamicha lafa Oromoo irratti geggeeffamu sanarratti akkaataan itti sirbee uummata Oromoo jala jira kan dhokate miti. Kanaafuu maaster pilaanis dugda duuba kan ture
qeerroo bilisummaa Oromooti adda durummaadhaan. Qeerroo bilisummaa Oromootti immoo qonnaan bulaa Oromootti makameera. Daldalaan itti makameera. Barsiisaan itti makameera. Ogeessi fayyaatti makameera. Hirmaattoota kan siyaasa keessatti paartilee garaagaraa keessatti hirmaatan yeroo sana tokkummaadhaan itti hirmaataniiru. Haa ta'u malee qeerroon injifannoo fide kana hojii boonsaa hojjete kanatti bakka isaaf malu hin arganne. Qeerroo yeroo sana taankii fuuldura dhaabbachaa ture. Qeerroo yeroo sana magaalaa Oromiyaa hundumaatti waan Oromoo irra ga'aa jiru saaxiluu irratti ga'eef dirqama Oromummaa isaa ba'ataa ture. Har'a gariin isaanii wareegamaniiru. Gariin isaanii immoo waan xixiqqoodhaan goyoonfamanii deemaniiru. Gariin isaanii immoo xurreemaaf daandii sana qabatanii ammayyuu qabsochumarra jiru. Jabatanii jaan eebbisee duuba si deebisa gaa akka marra naa ibsettis akka lafa jiruttis akka irraa hubannuttis gaa qeerroon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hundeeffamee bifuma jaarmiyaatiin waan hunda guuttateeti kan inni hojjechaa ture. Qaama miidiyaa qabaa, qaama warra artistootaa qabaa. Sana darbee immoo qaamota waan garaagaraa hojjetanii fi waan ta'u uummatatti gadi buusan bifa jaarmiyaatiin kan inni hojjetaa ture. Achi keessa gaazexeessituu kan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo taatee hojjetaa turte. Mee bifa kanneen hojjetaa turtan haalli ture baay'ee ulfaataadha. Yeroo hedduu waan garaagaraa isin ture. Nus gabaasaa ture. Haala ulfaataa sana keessatti akkamittiin sagalee kana hojjetaa turtan dhuguma kumaatu jette gaa sagaleen kun nageettii guddaa qabaataa ture. Hordoftoota hedduu qaba ture. Amma tuuqxeetta gaa qeerroon bilisummaa Oromoo jedhamu hin jiru. Sagaleen nuti darbu cunuun sobuu biyya alaa ta'aniifi nama uummata gowwoomsu jedhamaallee ture. Waan kana akkamitti hojjetaa turtan haala ulfaataa sana keessatti? Ayyee galatoo bijaalmiroota yeroo sana waan si ajaa'ibu amma gaafaman taa'ee yaadadhuu fi ilaalu na ajaa'iba ture garuu. Maal sitti fakkaate yeroo sana nuti magaalaa Finfinnee handhuuruma Oromiyaa kanarra teenyeetu tamsaasaa turre yeroo sanatti sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kana. Gaafa humni qeerroo dhiibee dhufee impaayera biyyichaa urgufuu gaafa eegalu sagaleen qeerroon kun biyya kana keessa hin jirtu. Eertiraa Keeniyaa kan bakka biraa jirti malee saatii as miti waan jedha yeroo sana na yaadadha. Yeroo isaan akkas jedhan nuti hin dhageenya turre. Yeroo isaan walgahii garaagaraa irratti waa'ee qeerroo kanaa isaan yaaddessee humni qeerroo kun baay'ee ofiidoo yaaddessee rifaasisee naasise sanatti qeerroon kun mata dhukkubbiitti ta'e kuni waa'ee isaaf yeroo walgahii garaagaraa itti ta'an irratti qeerroon taasumayyuu akkuma Oromiyaa keessa hin jirrettidha kan isaan jedhaa turan. Nuti garuu magaalaa Finfinnee keessa teenyee hojjetaa turre. Yeroo haalli nuti itti hojjechaa turre gaazexeessitoota ana dabalatee gara nama 5 kan nuti taanu. Tokkoffaa irratti akkuma sii kaasee ture yeroo sana kan miidiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo kana hundeessee Girmaa Xurumaati. Kan waliin itti dabalamee kan gaazexeessitoota keessaa kan waliin hojjetaa turre kan akka Haariroo Jorgoo, Tokkicha Murteessaa, Jaalbiiftuu warra kana dabalatee waliin hojjetaa turre yeroo sanaa jechuudha. Haalli nuti hojjennu torbanitti guyyaa 3dha. Gaafa barbaachisaa ta'e nuti halkan dukkana keessa illee dhanneetu istuudiyoo seenneetu hojjenna. Maaliif hojii qabsoodha. Dirqamni nuti kennamee jira. Wanta arra gabaafamuu qabu arra gabaasuu qabna. Wanta arra Oromiyaa keessatti ta'e arra hiriirri mormii keessatti ba'ame maaltu ta'e nama gamiitu du'e mana barumsaa yuunivarsiitii keessatti maaltu ta'e waa'ee qabsoo bilisummaa Oromootiin wal qabatee uummata Oromoo rakkoo maaliitu ga'e uummati maal keessa jira isa jedhu walitti qabnee oduu qindeessinee sagantaa qopheessinee uummata keenya biraatiin ga'aa turre. Haalichi garuu ulfaataadha.
adeemsa kana keessatti tu haala akkasiidhaan hojjennu bara 2016 gara dhumaatti hidhuu jalqabe miseensota keenya yeroo sanaa jechuudha. Garuu miseensonni qeerroo yeroo sana bakka hundumaattuu hidhamaa turaniiru. Inni hidhamu akkuma arra taa'aa jirudha. Wanni addaa tokkos hin jiru. Akkuma arras wareegama kaffalaa jiru yeroo sanas wareegama kaffalaa turani. Hidhamaniiru, ajjeefamaniiru, dhabamsiifamaniiru. Nuti immoo haala sana keessatti yeroo hojjetaa turre kan sana keessatti yeroo sanatti istuudiyoon keenya saamame. Istuudiyoon saamamee miseensota keenya keessaa gariin hidhaman. Yeroo sanatti haala ulfaataaf haala rakkisaa ta'e. Meeshaan nuti qabnu saamame. Miseensonni keenya gariin hidhamanii akkasitti yeroo sana xiqqoo qaawuu banamee ture jechuudha. Fayyaa ta'ee jaallee bishee egaa waan kana hundumaa kan kaafne waggaa 20ffaa hundee fincila diddaa gabrummaa jalqabe sadaasa sagal sababeeffachuudhaani amma gaaffii fi deebii keenyas gara xumuraatti finna. Egaa sochii waggoota kanaa hundumaa keessatti qoodi dargaggoonni barattoonni Oromoo qonnaan bulaan Oromoo jala hawaasa Oromoo modeelitti daddabalamuudhaan wareegamni guddaan itti kafalamee mootummaa EPRDF kan olaantummaa TPLF'n gaggeeffamaa ture sana guutuutti EPRDF'n hin balleessin malee achi keessaa aangoo sana giddu galeessummaan kan qabu TPLF gara Maqaleetti galchuu danda'eera. Haafteen EPRDF akkuma beekamu maqaa jijjiirrachuudhaan aangoo irratti ol dhufee uummata kana biyya kana ni ceesisnaa jijjiirama siyaasaa finna warri jedhamtu aangootti irraa ta'u garuu qabsoon qeerroo akka bootame dhiigni qeerroo bilisummaaf walabummaa Oromiyaaf mirga Oromoo kabachiisuuf dhangaleessuun qabsoon isaanii bootame. Har'allee uummati Oromoo gatii guddaa kaffalaa jiraachuun isaa beekamaadha. Egaa akkuma kana walitti qabdee maayyii irratti akka dhaamsaatti sadaasa sagal ilaalchisuudhaan ergaan dabarfattu. Uummata Oromoof isaa ta'u kaa'imman dargaggoota Oromoof isaa ta'u qeerroo Oromoo dhaloota amma jiru kanaaf bifa cuunfaa walitti qabdee ergaan dabarsitee yoo jiraate. Galatoomi Jalmurataa ergaa dabarsuutti osoon hin seenin dura waan hin jechuu barbaadu tokkotu jira. Innis maal yoo jettee Oromummaa sabboonummaa Oromoo keessatti dagaagsuudhaaf abaawoon hojjeteera. Isa kana firris diinnis liqimsuu qaba. Inni taanu jijjiirama dhufe jedhamu kana keessatti gaaffiin jalqabaa eenyutu jijjiirame? Maaltu jijjiirame? Isa kanatu ilaalamuu qaba. Jijjiirami kun eenyuufaan ilaallata? Uummata Oromoo jijjiiramuu barbaadu sana uummata Oromoo qeerroo 5,000tti wareegee uummata Oromoo kan lakkoofsa hin qabaanne kallattii garaagaraati wareegama baasan qabsoo kanaatii fi jijjiiramni dhufe meerre. Arras uummata Oromoo hidhamaa jira. Arras ajjeefamaa jira. Arras buqqa'aa jira. Arras qe'ee keessaatii ormaatiin ari'amaa jira. Qe'ee keessatti ajjeefamaa jira. Kanaadhaaf namni tokko lama jireenya dhuunfaa isaatii irratti qabeenya dhuunfaa horatee hiyyummaa gara soorummaatti jijjiiramuu danda'a. Garuu akka sabaatti uummanni keenya hin jijjiiramne. Wanni jijjiirameef hin jiru. Wanni haaraa ta'eef hin jiru. Isuma bara wayyaanee hojjetamaa turetu hojjetame. Innumaayyuu bara 2018 uummata Oromoodhaaf bara miixuutiin jedhan. Maaliif yoo jettee baratti salphinni garaagaraa uummata Oromoo irratti raawwatamedha. Wanti nama cigaasisu, wanti nama saalfachiisu, dubbachuu wanti namatti ulfaatu baratti lubbuun dhala namaa bineensa caalaa gatii dhabe. 2018 hanga har'aatti uummata Oromoodhaaf bara miixuuti. Ituu ija keedhaan ilaaltu
si duratti obboleessa kee obboleettii kee harmee kee abbaa keedhaa itti dhukaasanii ajjeesan. Inni isa kanaaf hidhakanii lubbuun gatii dhabee kan hin jedhu. Inni lammaffaa warri aangoo qabu warri humna qabu Oromiyaa keessatti qabeenya Oromoo saamee lafa Oromoo gurguratee Oromatti duroomee gadi ba'eetu jijjiiramnee irraa jedheetu marsaalee hawaasaa kanaatti dhiphisaa jira. Garuu dhugaan lafa jirtu baadiyyaa Oromiyaa keessaati har'a harmootiin keenya bishaan waraabbatanii galan iyyuu hin qaban. Iddoo tokko tokkotti immoo bishaanichumti iyyuu hin jiru. Waan dhuganuu hin qaban. Jijjiirama isa kamiin odeeffamu? Eewutu jijjiiramees. Nuti kan barbaadu jijjiirraa hundeerraati. Jijjiirraa hundeerraa sabni keenya jijjiirama dhugaa sana isa barbaadu sana akka argatudha kan nuti barbaadu. Haqni uummata keenyaa argamuu akka qabu. Meeqatu ajjeefamee haqi isaatu hin bahin hafe. Shira meeqatu ittiin dalagame. Hiyyeessi waan nyaatu dhabeetu balbala namaa karaarra ciisa. Karaa seeraan alaatiin immoo inni duroomee achi gubbaa samii ga'ee jira. Biyya keenya keessatti gama dinagdeedhaan yoo ilaalte hiyyeessaaf sooressi samiif lafa kana ta'ee jira. Inni kun jijjiirama nama tokko lamaa jedhama malee jijjiirama sabaa yookiin jijjiirama biyyaa jedhamuu hin danda'u akka kootti. Duutis ta'e hidhaanis buqqifamuunis tokko balbala mana Oromoo dhaqqabuudhaaf jira. Kanaaf maal gochuu qaba uummanni Oromoo? Dammaquu qaba. Waan keessa jiru haala keessa jiru burjaajii wanta itti fakkeessaa hin fakkaanne sooshaal miidiyaa kanarra wanta dhugaa hin fakkaanne kana ilaalee goyyomuu hin qabu. Dammaquu qaba. Naannoo isaa ilaaluu qaba. Iyyi birmannaa hin qabne dabareedhaan golee Oromiyaa hundaa keessatti raawwatameera. Ummati keenya waggoota 2018 hanga irraatti dabarse kana keessatti Oromiyaa keessatti bakki dhalli Oromootti ajjeefamne hin jiru. Bakki namni irraa buqqifamne hin jiru. Godinaaleen Oromiyaan qabdu keessa. Akkasittiidhaanii ummata burjaajjessan. Uummanni keenya kana keessaa ba'uu qaba. Tokkummaa isaa kaleessaatti deebi'ee tokkummaadhaan waliin hiriiree qabsoo isaa kana injifannootti geessuu qaba. Addi bilisummaa Oromoodhaa akka warqeen abidda keessatti qorameedha. Warqummaan isaa abidda keessa erga darbee booda ilaalamuuti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo kaayyoodha. Kaayyoon immoo kaayyoodha. Kaayyoon immoo nama si fuuldura miti, nama si fuuldura jiru miti. Wanta barbaaddu qabda. Galma ga'uuf deemtu qabda. Kana keessatti gatii guddaa baasee addi bilisummaa Oromoo. Akka warqeen abidda keessatti warqummaan isaa qoramee darbe inni immoo wareegama barbaachisu itti kaffalee qabsoo sana fuudhee deemaa jira. Torban kana keessaa wayita guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 20ffaa Sadaasa 9 kana kabajnutti gootota muratoo mirga sabaaf biyya isaanii jecha wareegamanii isaaniin boonaa fi dhaadachaa kabaja hundaa'u isaaniif qabnu immoo isaaniif ibsaa ta'udha. Gama biraatiin immoo akeekni isaan irratti wareegaman sun ammallee karaarra jira. Galma hin geenye xumuran arganne galfatni nutti kennamee jira. Galfata nutti laataniitu waan isaanirraa barbaachisu hundumaa godhanii darbaniiru. Nuti warri galfati nurra jiraachuu beeknee galmaan ga'uudhaaf waadaa qabsoo keenyaa irra deebinee ni haareffanna. Yeroo uummanni keenya boqotu wareegamuu uummata Oromoodhaaf waan gurguddaa godhee hojii gurguddaa hojjetee darbe fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti qabsaa'ota umurii isaanii guutuu qabsoo kana keessatti uummata Oromoof dachee Oromiyaaf jecha wareegama baasanii garuu lubbuudhaan jiranii
hagargaarru hajjajjabeessinu isaanii wajjin qabsoo gara fuula duraatti hatarkaanfachiifnuun dhaamsa koomaayidha. Naafeeruu keessaniif galatoomaa ulfaadha.